Jilbaa fi buusaawwan qaama keetii kan dhukkubbiin si dhagahamu yoo ta'e. Ananaasii mummuramaa isaa kubbaayyaa tokko, muuzii tokko bareedaa isaa, ajjaa cinaa kubbaayyaa, qarafaa fal'aana tokko, damma fal'aana tokko, bishaan burcuqoo takka biliinderitti walitti naquudhaan sirriitti waliin maki. Haala kanaan ganama yoo dhugde wirtuu lafee dugdaa ni ijaara, dhukkubbii jilbaa fi buusaawwanii sirraa deemsisa, sirna bullaa'ina nyaataa ni fooyyessa, humna nuuf kenna, anniisaa wal qunnamtii irratti bahee bakka buusa. Namoonni baay'een firii habahab kanaa ni darbu. Hin beekan akkaataa itti fayyadama isaa. Firiin habahab hin darbamu. Qoricha ajaa'ibaati. Mee isinis yaalaa? Jalqaba bishaan danfistan. San booda firii habahab itti naqxan. Daqiiqaa 5f gargalchitan. Ergasii booda hanga inni danfuu xiqqoo eeydan akka shaayitti burcuqqootti gingilchaadhaan yookaan maxaliyaadhaan itti fayyadamtan. Dhukkuboota akka dhiibbaa dhiigaa, tuubboo ujummoo fincaaniitii fi dhukkuboota kalee fayyisuudhaaf nu gargaara. Isa kana irra deddeebiidhaan yoo fayyadamtan ujummoo fincaanii qulqulleessa, kalee keenya qulqulleessa, dhiibbaa dhiigaa sirreessa jechuudha.